jirtu hordoftoota YouTube kooti nagaa qabdanii nagaa kooti baga jiraatanii siniin jedha har'a jechuudha akkaataa itti onlaayinii Facebook fi Messengerii oskatana sinitti agarsiisa amma dhumaatti na hordofaan siniin jedha Facebook keessa seenaa jechuudha akkaataa itti namni onlaayinii sa'aatii kam akka seenne sa'aatii kam akka fayyadamne sa'aatii kam akka irraa baane namni nun argine jechuudha iddoo kanarra tuqnaa jechuudha iddoo sarara sadan kanarra tuqnaa ergaala kanan tuqnee oli harkisnee jechuudha setting ganda biroo kan jedhu kana kuno isinitti mul'ata yaada asirra tuqnaa jechuudha ergaachirra tuqnee setting kan jedhu kana tuqnaa jechuudha ammallee erga akkasitti nu baasee xiqqishuushuu ol harkisnaa jechuudha ol bunnee kunoo iddoo kanatti active status kan jedhu kana iddoo garagadi jechuudha isinitti mul'ata jedheen yaada asirra tuqnaa jechuudha ergaala kanan tuqnee kunoo jechuudha kan koo amma onlaayiniin koo banaadha jechuudha kunoo mallattoon kun banamee jira jechuudha kan koo cufachuuf immoo iddoo kanarra tuqnaa kuno turn off kan jedhu kana hoo tuqne onlaayiniin keenya hamma cufamee jira jechuudha kan Facebook irraa cufamee jira fakkeenyaaf namoonni barbaadan immoo jechuudha namoonni tokko fedhiin nama gargari Facebook onlaayinii bantanii Messengerii oo cuftan Messengerii bantanii yoo Facebook cuftan yeroo sin Messengerii irra seentan onlaayiniin keessan ni mul'ata yeroo sin immoo Messengerii cufattanii kaatanii Facebook fayyadamtan Messengerii keessan ennaa seentan in mul'ata jechuudha tokko cuftanii tokko yoo bantan onlaayiniin keessan ni mul'ata garuu Facebookis Messengeris yoo cufattan onlaayinii irratti in mul'atani jechuudha namni sa'aatii kam akka irra seentan sa'aatii kam akka irraa baatan namni beekuu hin danda'u jechuudha Facebook cuftanii yoo Messengerii dhiiftan Messengerii keessan irratti onlaayiniin keessan ni mul'ata yoo Messengerii cuftanii Facebook dhiiftan yeroo sin Facebook fayyadamtan onlaayiniin keessan ni mul'ata jechuudha kanaaf yoo banachuu barbaadan lamaansaa yoo cufachuu barbaadan immoo haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu sinin jedha amma Messengeritti darbee isin agarsiisa Okay, Messengerii keessa seenna ergaala kana Messengerii keessa seenne kuno jechuudha iddoo profilii keenya irra tuqnaa jechuudha kaatis kan jedhu kanarra ergaala kanaan tuqnee active status kan jedhu kanarra tuqnaa jechuudha kuno iddoo magariisa haala kanaan iddoo kuno kan koo asitti illee banaa jira jechuudha iddoo kanarra tuqnee turn off kan jedhu kana tuqnee onlaayiniin keenya nu cufamuu danda'a jechuudha haala kanaan onlaayinii keenya dhofkachuu dandeenya fakkeenyaaf yeroo sin onlaayinii keessan cuftan kana garuu kan nama arguu hin dandeessanii eenyu akka onlaayinii irra jiru eenyu akka fayyadamaa jiru sinitti mul'atu jechuudha keessa yoo bantan malee kan namaallee arguu hin dandeessanii siniin jedha haala kana warroon sirreeffachuu dandeessa barbaadan haala kana fayyadamuu dandeessu viidiyoo koo yoo isinitti tole like naaf godhaa warra addisii dhuftan immoo subscribe naaf godhaa warri naaf gootan immoo galatoomaa isinin jaalladhaa oromoo koo isinin jedha na jajjabeessaa subscribe naaf godhaan isinin jedha barnoonni kana fakkaata amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naaf tura isinin jedha akka irraa barattan abdiin qaba turtii gaarii naaf qabaadhaa